waggaa 18 gadi taanaan viidiyoon kun baay'ee dhorka. Namni birrii 5,000 jedhee laayivii irratti of gurguraa jira. Oorota kana qofaa miti. Wana kana dhiiratti fakkaadhaan fakkaate reedii. Wallahi guyyaa takkaa keessa na godhe hin beeku. Wannoo maal na godha ganama iyyuu mana isaa gastiirran ture na godhe. Qalbitti miira keetii bira jira na fakkaata na takkaa na godhe hin beeku gisee. Na godha. Gisee na argu iyyuu as jala na dhungataa barreediin morma jala na dhungata. Qama. Chiki Mubarak Ibrahim ile waje sifete Mubarak fadi sifete aban wi Mubarak bar gize tokko nafuchu bilbila kiyafu egudi sitti makoyga erga kaste Mubarak jette wanna god sigafate tikkoda haada faate habibti kiya ijoollee keenya gara dubbaa maal akka jarri barsiisaa jiran qofaan beeknu miidiyaa irratti ijoolleen nu hordofaa jiru ijoolleen nu akka moodeelitti ilaalaa jiru waan jarri ta'aa jiran qofa dhaga'uun baay'ee nama sukkannees gara biraatiin mooduu nama gaddisiisu guddaa tokkoon yadduu kana yookaan kaleessa gurbaan dargaggeessi xiqqoon tokko Dubaayin keessatti faxaree kee gizee gadi ba'u lubbuu fi dhabee jira. Bakkaachinash duniyaa namni yeroo du'e maaluu taanaan hin dhiifamaaf al tokko du'ee ragatii ta'ee jiru janna mucattiin kun garuu gammachuu keessa darbitee hin bo'aa jirti. Suuqa keessa kaa'abeetanii oduu suuqa keessa jiru imimmaan naqabee osoo gabaan irra jiru imimmaan naqabee garaatti maali siin akkasiin qabatte kan wajjin ilaallu ta'a namoonni tokko immoo yaada sii kana irratti maaliif namni haqa gisee namni deemaa laaqii jaarra jira jedhee dubartiin keessaa dubbatu kun maali beeytani nama jaalatee nama dhabe jaalatee dhabdee natti hin fakkaatu mucattiin kun garaa sii keessatti waa guddaa qabattee jirti waan sana kan wajjin ilaallu ta'a salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu dara rabbi. Nagara. Ma akkas baduun immoo Ramadaan dhume miti. Ramadaan kana keessatti immoo wanti nuun irraanfanne keessaa inni guddaan maal ture beektu? Namoonni akka kanaatti bokkaa yubboo keessa dhaabatanii salaataa turan. Dhiira geennota sun jedheen akka kanaatti bokkaa keessa taa'amee akka kana bokkaa keessatti dhaabbatamee salaatamaa ture. Oorota alana addunyaa keenya irraa namoonni milkaa'e keessa yoo hin galle akka kanaatti baay'ee cimaadha. Sana kanatti bokkaa keessa dhaabataniitu dhaabanne atamma. Miimiyaata dara rabbi taraawii meeqa salaattee jirtu? Duruyyummaa kee kana yoon qannasne gara booddeetta waan hin dhufaa jiru hin beeku. Gubanni. Miimimaa kii waan kana irratti maal jetta? Nafteenyaan jirti. Waan nyaattan dhabdanii maakii nyaattu adaraa rabbi. Maatu hafee'uma bideen hin jiru nyaanni garaan jiru. Ramadaanni ergi dhumee kee booda moo namoonni maaliif cinqamu jennaan inni tokkoffaan uffataaf keessattuu ijoolleen durbaa bayaan tokko birrii 480 galeera jedhamee jira. Amma akka kanaatti wal fuuneenuu 480 ሺህ ብር ብቻ ይሄንን ከዳይመንድ ፈርጦች የተሰራ ባያ እኛ ጋር ማለት amma akka kamitti 480 siibitu danda'a. Uffata tokko 480 walii binneenna akkamitti jiru hin jiraatan. Keessattuu ijoollee musliimaa warra afur fuuchuu ni dandeessu yoo jedhame warra tokkoof 480 baafse warra afuriif birrii miliyoona 2 birrii miliyoona 2 waan qudhaaniyyi uffata jaraa bittaa al tokkoof bakka boyin saburabba haa ta'u malee ጊዜ ጀሪ akka kana uffataa cinqama ነው አትሙ ማልጋበዝ ደቤታ ጋመመገብ የሴቶችን ጭንቀት 40% እንደሚቀንስ አንድ ጥናት አመላክቷል። ፎኛቹን ጭንቀት ይጀራ % 40 ገት ይቀነሱ ጀናን ፎን ጋበዝ ደበቅ ጋፋይዲ ኡፈተሙ በሪዳ ተቆደሲፍቴ ፊ ፕሮቴ ደምቴ ዋንቴ ጋበዝ ደ ጭማ ጭንቄሱና ፋዘርቹ ሜሜ በተቆፍ ተርባተምሽ ኪሎ በተቆፍ ተርባተምሽ አሃ አቶ ሚስከር ኪሎ ሶዶሚ አፍር ሜፕሮ ሃሪሮ ኪሎ ሶዶሚ አፍሪፍ ኪሎ ዲበተቆፍ ተርባተሚ ሜጋጄ ሃው ሜሜጀረ ከነ ለመጎል ብረት ይላላ
واني سراك كان قنچاتي فكاتي مچا جالالاسي ummachaa jiru gizaachuu fi miskallooni jedhu dhugaadhaa miskal waan makkasi garuma sana gizaachuu akkam jetta waan kana yoo rabbi jedhee tare gara fuulduraatti ammaaf wajjin goo jennu nuti gara fuulduraatti yaanna jaalalatti jabeessitanii kanaaf gara fuulduraatti cidha keessan waan eegnu wayii eegnu ta'us danda'a. Egaan daawwattoota keenya gara fuulduraatti cidha gizaachoo fi amartii bakka keessummoonni adda addaa waamamanitti waan taasifamu natti fakkaata gammachuu guddaadhaan. Akkami jarri kun lama wal rakkisan rakkinni wal irratti dhufuu hin danda'u miti. Uffata birrii 480 bituu hin dandeessaa gizaachuu. haa ta'u malee Itoophiyaa keessaa qalloon isiidha. Itoophiyaa keessaas furdaan immoo isaa akka inni ta'e baramee jira. haa ta'u malee jarri kun lama nama wal fuuchuudhaaf akka jedhame barree jira. ከዛሬ ቴምር ታመጡልኝ ትሰጡኝ የነበራችሁ ሙስሊም ጓደኞቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። እናንተ ጋር ያለኝን ቦታ ዛሬ ነው እኮ የማውቀው። ዛሬ ወጥቼ የቴምር ዋጋ መጠየቅ እኔ 12000 ብር ምኑ ቴምር እኛ ሰፈር እኮ 12000 ብር ማለት የአንድ ኩንታል ጤፍ ዋጋ ነው። ራሴን ላረጋጋ እየሞከርኩ ድጋሚ ሌላም ሰው ይጠይቃል 14000 ብር አከካና ቴምረቶ እኮ ብሪ ሜቃና አከከስ ቤክታኑስ ቴምሪቶ እኮ ብሪ ኩማ ጉዳ አፍሪም በጣም ወሊ ጋበዛ ጅራማ አንክ ከናንተ ባሴን ሲጋበዛ ጅራት ይገሩ ገለተን ቀብዱ ዱጋር ብቻ ኧረ ብሎ ጠራ ጎዲ እንደም ነው በእናትሽ ሃዬ አማንጉተ ፍንፍኔ ዘረኝማ ይከነንቱን ተል አዲስ አበባ እቴ ለኪ ቲናሪ ያገሩ አፋን ኦሮሞ ዋሙን ኮ ዘረኛ ነጀች ሲሰሙ ነምኒ ከሚዩ አፋን ጠለቴ ዱርሰ ከኑ ቀብ አኒሲሞ ከነን ጎዴ ኩኒሞ ዘረኛ ነጀች ሲ ፖለቲካ ከጀመርቲ አዲስ አበባ ጀዲ ዋም ሎካስ ዩኒፎርም ይለፈካ ደም በቃ ናንሶ አቺሲን አንዱ ጋመለ ዳራንኛል ዩኒፎርም ከቴም በኩኖ አናገቡ ቡሉና ወይ አልተኩ ኦሮታ አልተኩ ዳበኔ ዱጋራ ብቻ ባየሲ ተገባ ዱጋራ ባየሲ ተገባ ኑስ እኮ ከናፍ ጽንቀምኔ በቃ የሆኑ ዋትኩ ሃሶፍኔ ገረብራትኑ ጌስ የሆኑ ዋትኩ ሃሶፍኔ አማትኑ ጌስ አጥሩ በቃ ኛኒ ነፈማለ ዱጋኒን ባ ነሞኒ ተኮ ሞየሮ ቆባታተን የሚሚውን ተቲከና ሞከራ አከከነ ጊዜ ጀርሲን ጊሉታ ጊዜ ቆባ ጅራተኑ ጋር አከበር ባደን ዋን በርባደን ጎቹ እንደንደሱ ዮዋን ከነሞን በርባን ነው ሲንግሉማ ከነሞን በርባን አከከና አትዱ አይከዳ ረቢ አደምና ኡስታዛ ያ ረቢ ነጎ ያ ረቢ አደምና ኡስታዛ ያ ረቢ ነጎ ያ ረቢ ማመዶ ዱባን ራቀት ማመዶ ሱዲ ያ ረቢ ነራቀት ማመዶ የሚኒ ፎማ ያ ረቢ ነራቀት ማመዶ ክሬቲቭ ካታ ያ ረቢ ነራቀት ማመዶ ኢትዮጵያ ያ ረቢ ነራቀት ማመዶ ባይሬን ያ ረቢ ነራቀት يا ربي محمد بيجي درتي أرجما يا ربي الراقبي يا ربي جراتي جرا أستاذ يا ربي تعزز يا ربي أكيد حتى بعمر شيء كأجرات هاجرتي هو تام جتي كان فشور بدن شيء كتون كيسان دركا ما يون ثاني ما كم جتي كان أبري كماشان كفل تيسا باهي سفر دوغا ربي جا وان كان رتيك الله دمون كبامو كماشان ناخن وعد وعد أبشري نما خبجا دوغاتي في جالل وعد في كابوتو جرا ساخنيف أبا منا هذا هو في فان روموتي شوف دقيق كما لما حول على بابا أنتي أنا بابا إيد وينشوف والله زي أنا يا أخي بابا أنتي موت أنا بابا أنا موت ربي رحمة وإن شاء الله ربي جنة إن شاء الله ربي جنة يا عمري أنت مسكينة أنا مسكين والله أنت بلادن أنت بيجي خدر تبرم بيجي خي ينجرو أوكي هاي أوكي يا سياسة دقيق كما سدي على أنتي كما لما حول على بلد خلاص كما سدي على أنتي صوفة ذهبة حفلة خرجي ترتيبة قمتشو وانت سرتي سيتو كده بقى ولي قال هندفع والله والله ورب الكعبة وربي أنا كنت يوم دفتر
يوم دفته أنا خجبوا بعد يوم دفته بشوف إلا لا كتير عاد طرقي أما سوما نمتي تبا نقرب سنكان من يوم أروم دفته يوم دفته أما سوما إيدا متي مشكولة مره دلا قررت بودا عيدة إيه بود إيدا سيفم أتشبودا والله لوكا خلاص أبشري باك سيتا سيتي يا قلبي أبشري سيتاتا ستين أبشري على عيوني والله أنا أسوي ترتيبه والله تبغين دلالة كلم أرسي هذا بعد سوي ترتيب مع أنتي كلم هذا زي أختي أنا قبلتي ورب الكعبة هذا أنا. واحد بنت أرسي يعني إذا أنت ما في صدق أنا هذا واحد بنت أرسي ضمانة دلالة هي كلم أنتي سوي ترتيب ساعد يا أخي أنا ما في راديو وي ما رادي لدكان بيتا ما رمو تعسي سعد ببليسة سعد مسكينة قلبي نظيفة ما في شري دنيا كويس دور رزقي ما في درية مسكينة مطوعة والله أنا مطوع والله يا ستينة أنا يما أنت نافعتي ما أنا سبرد فما تلا بردك أدبا تلا بردك إيش النفوذة أبشري خلاص ما ننكبه ترتيب والله يا ستينة أتي دبرمة ما أنتاتي يا قلبي دبرمة أنكباني خلاص أيوة أنا أتي دبرمة طيب اسكتي خلاص wanti kun kan namoota baay'ee aarsii namoonni baay'een irratti haasaa jiru wanta kana irratti keessaa namoonni tokko tokko immoo dhiisaa waan kanallee hinaa seenaa kun nu fokkisiisa haasaan kun jedhanii kan haasaa jiranis jiru. Haadha sideesseen obboleettii kee jaartii kee ganaa haadha ilmoo keetiitiin garaagarummaa qabdu takkuma shamarummaa dubartiidha. Eegalee tun haala badde waan gaariin gootee miti. Isii waan gaariin goone kana nama itti dhiyaatu barbaadanii yoo dadhaban ati argiteemi yoo dadhaban ati argiteemi maal gochuun biraatti akka namni biraa arguuf dhiphatta hin dhiistu jireenya kan keenya jiraattu maal gochuu eebii namaa baasu walii gadi fiddan eebii nama baasu rabbi eebii isaallee baasa nama eebii namaa dhoysu rabbi isaallee dhoysa maaliif riba namaa dhabdan maal gochuuf shamara ta'e tamana madaamiitu akka isiin nama akkana haala badee walii akka maqaa isii baduuf irra jirtu hojjettan. Maal jechuufi warri miidiyaa kanaan namni beekuu hin jiru namu kun marti isaatu nama waan beeknutu nama fooloo guddaaf beekamtii barbaadu namni beekamtii qabu hin jiru kana beekuu qabda. Tiktaakii akkanaan sii guddata fooloo laakii akkanaan sii guddata yoo kolfitee dhiittalee sii guddata garuu waa eebii namaa namni haasaa tiktaakiin guddatee waan kuyyoo isinitti tole koppiliin kishee godhaa. Haa ta'u malee mucattiin kun waan sirriin hojjannee wanta kana aadaa keenya keessas wanta akkasiin jiru ijoolleen kan biraa akka jara akka waan kana hojjetan akka jara akka barbaadan ta'an gootee waan kana gadhiisaa jirti. Isii dhumatu gadhiisee immoo waan isin dhabu keessaa namoota miti kan mistira kana kan baasaa ture. Isii dhumatu baasee isii dhumatu iyyaan gurbaa jaalladheera maaltu isin dhibee jettee haasaa turte birrii maaf gaafattee waan akkasiis immoo bareechamee irratti haasaamee ture isiin garuu wanti isin dhibuun qabu jettee deebisaa turte. Gara biraatiin immoo iddoo kana keessatti Dubaayin keessatti gurbaan tokko ni du'a. Beqqaachinash duniyaa. Achinash duniyaa. Gammachuu sammuu mucattiin tokko kolfaan hin bo'aa jirti. Maal rakkatti? Maal godhee ni mucaan kun? Mimii dhumarraa. Suuqa keessa kaa'abeetanii oduu suuqa keessa jiru imimmaan naqabee osoo gabaan irra jirtu imimmaan naqabee bakka kana dhufe. Baay'ee dhiifama mabiraatiin yeroo dheeraadhaaf badee reef dhufaa jira. Waan dabarsee Oromoon guutuun ni beektan jedha yaadaanii Dubaayitti illee gizee tureef hin jedhe. Gaafa obboleessa kiyyaa guyyaa dheengaddaa gandaa akiraa deeman laaleetiin jedhu milkii waa'ee milkii irraa dubbachuu barbaadaadha dhiisee jira. Maaliif kamadeesse dagachuus kamadaa'ee hin dagatu. Ada qirincaafi milkii illee nadhaa ittiin bashannanu humna kiyya hin beeytanii suuqa isaa akkasitti kaabee dadhabee ijaaree namootiin amantaa argoon beektanii Jabriiliin fan beektanii ijoollee gurguddaa Imiraan hin fa'a ijoollee isin miidiyaa irra beektan
sukkumee suuqa sana akkasitti baneen dadhabee jechuudha. Humnaan ka qoricha dalagurra dabaree humnaanu sukkumaa ture. Araba sukkumelleen warqii biraa qaban milkii jechuudha. Kamasii miidiyaarra amantee haga araba fayyadamtee qoricha kiyya fayyitee sukkumee warqinaa kennitee fatu bira jira ture. Nama tuna dhufa haraanii dhiifama. Nama bakka san haga bakka sanii dirasii geesseetiin jedhe har'a immoo haqa kiyya na dhoorkatee dhugaa kiyya uduu hawaasni Oromoo na arguu baate na jala awwaale leen miidiyaa obii inni irra obeessi irratti carraa argatee affeeramee akaakayyuu kiyyaaf akka kiyya irraa baradhee jira. Haadha manaa isaas Raabiyaas ta'e isallee dunyaa tiyya anis qaradhiisa jedhee yaada garuu yoo waa dhudhumeetiin jedhu waan inni kiyya Sumaalee faana jiraataa turte jedhee maqaa na balleessa. Yoo an dhugatti qulqulluu ta'e yoo an akka inni jedhe ta'uu baadhee jiraadhe Rabbi ilmoo isaatiin isaan haa kafalu. Dunyaa tiyya ilmaan isaatiin ta'e aakirattis naa deebiti. Itti amanaani miidhaman kiyyatu natti dhagame obboleessi kiyya ilaalee dunyaa hagana biraa deeman qaranatti hin dhagamu waa takkaan dubbadhu waa hedduun nafatani milkeen. Islaamummaa dhufee akka dhufeen akkasin na darbee dunyaa na dhoggatee dhugaatii yedabsee waa baay'ee narra dalagee galatoom guyyaa haqatii ammoo kana cineenee sirraa fudhadhu qabu. Alhamdulillah Rabbi ammoo an milkooftuudha. Milkaa'ee si biraa deemuu kiyyatti dachaa milkaa'e malee waan gadi jedhe hin qabu. Ilmaan teetiin si haa deebitu. Guyyaa akiraa tokko guyyaa wayii si deebiti. Nafa kee irraan kutee Rabbiin haqa kiyya naa haa baasu bichaa du'aa godhadhaani. Taani dhugaa ana bira jirtu. Ta Rabbiin bira jirtutu jira. Sun ammoo simaaf Rabbii haa deeddu. Hedduu takka miira keessa jiraani. Nama keessa ba'ee viidiyoo tana waraabu jira. Wallaahi suuqa keessa ba'ee na dhaga'ame viidiyoo isaa wayii narra dhufee waa'ee obboleessa kiyyaa kana inni haqa namaa irratti nyaata akkas godhe jedhee inni irra haasoo argee innuu akkamii ka jedhutu na dhagame waan jedhu hin qabu. Amma wanti jijjiiramu hin jiru. Mucaan kun Rabbi isaa fadhiisu du'ee jira si'a tokko. Kanaan booda mucaan kun waa tokko gochuu hin danda'u. Haasa'uu hin danda'u. Liqiisiis kaffaluuf hin danda'u. Waa tokko gochuu hin danda'u. Yoo firri jiraatanii yookiin immoo warra isaa yoo irraa kaffalte malee. Mucaa kanaaf afootu jechuutu dandeessanu. Namoonni baay'een haasa'aa jirtu. Namoonni baay'een mucaa kana irratti duulaa jirtu. Namoonni tokko tokko immoo duula jara akkasitti haasa'u. Akka malee ta'e maalleen ilma namaa birriin kudha illeen taattusuma bira geettee namni sheer godhee laala mataa keetiif laali obboleessoo sii gala inni biyya arabaa keessatti bar namni du'ee tallaajaa waggaa dibata waggaa 5 waggaa 2 ta'a inni garuu namummaa nama wajjin waan qabuuf kaluma du'e irra waalamee jiru Rabbi rahmata isaa godhu gaafa ramadaana akirame sii gala ani garuu ummata kana akkana laalee wallahi na ajaa'iba namni haqa namaa nama biraa qabu namaa dhiisa gaafa namni du'e maaliif namni haq gidee namni du'e maallaqii irra jira jedhee dubartiin keessaa dubbattu kun maali beeytanii nama jaalatee nama dhabe dubartiin maal jetti beeytanii ifa mallee naa godhaa gaafa nama tokko jaalatee dhabe nama kana isaa jiraatu arguu manna yookaan nama wajjin isaa arguu manna yoo inni du'e naa wajjeetti sii gala akkas jedha namni argina dubartiin keessaa dhiira gidee dhabde isaa jiraatu manna yoo inni du'e naa wajji inni garuu warra fuula Rabbii deeme Rabbi rahmata haa godhuufi Rabbi jannataan isaa haa qananiisu inni du'ee dhennaaniin jabaan nu dhorkate jabaan isa qabee maallaqii irraa qabaa jettee akkasitti dubbatte haasa'anii jechuudha. Ani wallaahi inuma garaa kanaa guutuun na gubate wiitaan hubanni isa dhargu sheerii ilmi namaa sheer godhu nama maallaqa irraa qabu sheer godhe waan si ajaa'iba aniyyuu nama sanirraa maallaqa qaba bar inni du'e sun nama meeqarraa maallaqa qaba yoona akka inni jiraatee himachuu hin danda'u abalurraa naa fuudhaa jechuu hin danda'u. Fuula Rabbii deeme Rabbi rahmata haa godhuuf gaafa ramadaanaa ta'e jechuudha. Gaafa balballi azaabaa cufate balballi jannataa banama. Isiin garuu hin jirti waan ta'eef namni na arka jettee farrash naa jettee gadhiifattee jechuudha. Mee sila dhuguma maallaqa isiitiif yaadde bar inni nuu makiinaa keessaa du'e bar isiin maallaqa isii ka waggaa meeqa hojjetteeyyuu biraa du'e diir barbaaddu arra duuti barbaaddu isaa hantee duuti. Wanti guddaan isinirra ga'ii ta'uun isaanii mala haa ta'u malee immoo waan kanarratti waliif yaadni gaariidhaan jedhu namni namaaf rahmata godhu Rabbiin rahmata isaaf godha jedhamati sagataaraaf qabdi kan bafatte kaata sagataa biraata boodis reebi oroota aadaa asuudhaa ta'e juddi koolsi irratti barachuu keessa kan dagadde